waa'ee uummata keenya kan Arsii fi kan Salaalee kana akkatti dubbannu garatti dubbannu nama wallaalchisa. Ji'oottan darban ji'a darbe keessa aanaa Cobii fi Dagam uummanni keenya ala jiraata sharaa waxxaree warra jaarsoo keessa waa'ee qe'ee keenya sinittaasa waa'ee naannoo biraa osoo hin taane amma qe'ee keenya keessa aanaa warra jaarsoo keessa ijoolleen dhagaarra ta'anii baratu. Imimmaan na qaba waa'ee kanaa gaafa naasa'u laayika. Dhagaarra ta'anii baratu ijoolleen maaliif manni barumsaa keenya kan jiru gubatee aanaa Cobii manni haadholii keenya gubatee abbootiin keenya haadholiin keenya karaarra jiraatan sharaa waxxaranii akka waan lammii biyyaan baarraa dhufanii kana maaliif hin dubbanne nuti suuras nan qabaani ijoollee aanaa jaarsootti dhakaarra teessee barattu suura isaanii nan qabaani naa ergamee jira poostiin goone maaliif hin poosti godhee hin dubbanne diinni daangaa cabsee kana hin goone faannoon kana hin goone Sumaaliin kana hin goone Oromootu kana godhe ilma Oromoo tokkotu tabbata haadha Oromoo hiikee mana haadha Oromoo gube haadha teenya boochise akka waan mana hin qabne akka waan biyya hin qabne kan godhee saba keenya xiqqeessee Oromoodha. Inni eenyu yeroo hunda mootummaatti qofa harka qabachuu miti Oromoo siifan qabsaa natu bilisa si baasa jedhu. Istiraatiijiin qabsoo Oromoo mana Oromoo gubuu miti. Okay? Mana Oromoo gubuu miti. Haadha Oromoo boochisuu miti. Ati Oromoof kan qabsooftu mana Oromoo gubdee miti. Mana barumsaas gubdee miti. Qabeenya Oromoo mancaasistee barbadeessitee qe'ee Oromoo ona gootee miti. Kan qabsooftu mirga dhala namaatiif malee haadha kee bochisuuf miti. Qabsaa jechuun kan saba isaaf du'u, kan saba isaaf morma kennu. Ana baratti qabsaan akkasii hiikan qabsoollee akkasii qabsoo keenyallee hin arrabsiistan hin xiqqeessisistan. Viidiyoo kana immoo eenyu biraan naageechuu Jaal Abdii dhugaa biraan naageessu isa amma haasa'e isa ittaansu Arsii keessattis maaltu ta'e kanumatu ta'e. Mee diina daangaa cabsee Arsii keessatti viidiyoo san akkasitti qe'ee Oromoo gubaa viidiyoo san waraabee kan gadhiise eenyudha? Diina faannoodha Shaabiyaadha Sumaaleedha miti bar Oromoodha bar qawwee baatee viidiyoo san gubaa kaambii diina barbadeessine maali diina barbadeessine naannoo tokko to'achuu dandeessa. Siigalee jaalmarroo yoo barsiisu kanaan dura isa ammaan beeku kanaan dura yoo barsiisu naannoo boojitan wayim naannoo dhuunfattan nama yoo boojitan jedha harka kenni taanaan irrukutinii jedha namni wareegame yoo jiraate baala irra buusii jedha. Isin har'a ilmaan Oromooti walitti dhukaastanii wal boojitanii akkaataa isin itti disrespect wal gootan reeffa dhala namaa duka keessaniin gadi dhiittu jechuudha. Of nu jibbisiistan Oromummaa himachuullee waa'ee Oromoo haasa'uullee of nu jibbisiistanii jechuudha. So Arsii keessattis kan ta'e kana nama meeqatu dhume? Arsii keessatti isa ammaa kana nama meeqatu dhume? Viidiyoowwan isaan akkasitti wal ajjeesanii qabeenya isaa kiisii keessa fuudhee achi gadi dhahi maalii haadha ishii maalii akkasii ishii haasofni akkanaallee waraana keessatti akkan eeggamne ajajaan kanaan dura barsiisaa ture. Isa ammaa kan keessanii kana waraana ajajaan qabne waraana istiraateejii lolaa hin qabne natti fakkaattu. Harargee keessatti maaltu deemaa jira? Quba qabdu kanumatu deemaa jira. Qe'een Oromoo iddoo hundatti gubachaa jira. Haadha keessan hin boochisina. Abbaa keessan hin boochisina. Dhaloota lafaa dhufu barumsa malee hin hambisina. Abaratan dhaloon. Qabsoon keessan akkuma jirutti ta'e osuma deeggarru osuma jaalannu harmeen keenya yoo boossu qe'een Oromoo yoo gubatu Oromoodhaan qe'een keenya yoo ona ta'u ummata keenya iyyummaatti yoo deebistan haati keenya abbaan keenya nagaa yoo dheebotan sababa keessaniin maaliin ree qabsoon keenya maal ture maaliif qabsaa turre kanaaf haadha keenya irraa sabbata hiikuudhaaf mana ishii gubuufi qe'ee ishii ona gochuufi karaarra akka teessuufi lakki akka ishiin aara galfattuuf akka ishiin nagaan baatee galtuuf mataa ol qabattee akka deemtuuf ture malee kanaaf hin turre bar ilmoo ishii qabattee akka karaarra deemtuuf akka karaarra teessuuf akka nama biyya hin qabne akka nama sanyii hin qabne akka nama hundee hin qabne ummata keenya akka gootaniif miti kan qabsoofne kan qabsoo gargaaraa turre kan dhiiga lolaasuu keessatti of course nu caala
yaadanis haa ta'u humnaan kan gargaaraa turre kanaaf hin turre dhagaafin kiyya kanaaf hin turre ummata keenya dhiisa ummata keenya nagaa kenna ummanni kun haa jiraatu nagaan bayee haa galu dhalasaa haa barsiifatu nagaan qa'ee Oromoo hundaaf dhugaan siniin jedha isin amma kan Arsii keessa jiru kana gama Harargees laala kanatu jira giddugaleessa Oromiyaa warra Jaarsoo laala Dagam laala Cobii laala ummanni keenya sharaa waxxaratee daandirra jiraata ummata lafa qabu ummata qotatee of sooree ofirra darbee sanyiin isaa biyyoota adda addaatti ekspoorti ta'u kadhattuu gootanarra ummata kana keessa gaafa sochootan irraa nyaattan irraa dhugdan qabsoo Oromoo keessatti isin hammataniiti so ummata keenyan hiraarsina please ummata keenyan rakkisina guyyaa qaama biraatu darara halkan qaama biraatu darara maali sin godhe inde amma bar mootummaan amma jiru kana waan angoorra jiruuf malee takka takkaan ta'e wal beekna osoo dhufee diinni qabate daangaa kamiin eessa lootee akka ektiraatti galtu wal beeknaa jechuudha bara diinni jiru biyya keessa teessee kan hin qabsoofne amma ummata kee terrorista kan dandeessuudhaan yennaan gowwaan galeen nitii dhaanee jedhamu mammaaksan fixate ummatichillee dubbii saba keenya dhiisaa saba keenya nagaa kenna qa'ee keenya gubina akkanumatti haa jiraatu bilisummaanis walabummaanis homtuu taafu ummata kana lubbuudhaan haa jiraatu ummanni keenya ummata keenyaan hiraarsina qotee kan galfate irratti gubdu inni qotee galfate gibirri dhufe gibira kaffalii mootummaan kokkeerra dhaabbata inni isa oomishate isin irratti gubdu eessa isin yaadaqu osoo aangoo qabaattanii osoo aangoo argattanii filannoo dorgomtanii osoo mo'attanii eenyu bulchitu lafa achufee bada biyya jechuun ummata jechuun biyya nageenya ummata keenyaaf Oromoof Oromiyaa maraaf nageenyaan awwaani